Raadiyoo Simbirtuu. Sekoondiin daqiiqaa fiddee daqiiqaan immoo sa'aatii dhumtee sa'aatiin guyyaa dhumtee guyyaan guyyaa irratti dabalamtee torbeen geenyaan kamisni naannoftee dhufnaan kan karaa marsariitii simbirtuu.com darbu amma jalqabuuf jedha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jenna. Har'aa kan qabnu gurraan sin buusa. Simbirtuun har'a qophii sadii qabdi oduu malee. Qophiin jalqabaa qophii simbooti. Qophii simboo keessatti akaakuu fuudhaa fi heerumaa Boorana keessatti maal akka fakkaatu ilaaluu eegalla har'a. Kutaan lammaffaasaa immoo qophii addaati. Qophiin addaa kun immoo haala yeroo irratti kan xiyyeeffatedha. Qophiin sadaffaa imalaati. Qophiin imalaa keenya har'aa immoo waa'ee sabboonummaa fi waa'ee qabsoo Oromoo irratti Dr. Asaffaa Jaalataa keessummaa keenyadha. Kutaa tokkoffaasaa irra dhiyaata. Sirboonni simboo harsanis walakkaa qophii keenyaa jiru. Yoo hanga xumuraatti nu waliin turtan akka irraa hubattanii fi itti bohaartan abdiin keenya guddaadha. Maarree nu waliin turan affeerraa keenyadha. Hunda kan dursu garuu oduudha. Itoophiyaa keessaa isa kan bara 1984 caalu beela hamaatu jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa kibba Tigraay fi naannoo Amaaraa Walloo keessa namoota sababa hongeetiin beelaaniif gargaarsa malu gochaaf hin jira jedha. Kibba Tigraay keessaa Oromoon naannoo Mahonii Raayyaan Lamaaxaa fi Waajjaa keessa jiraatan bokkaan wanta roobuu dideef balaa jala jiru. Boqqolloo fi bishingaan biqiluu diduun margi dhibee lagni goguun namarras ta'e beelladarra miidhaa cimaa geessisaa jira achitti. Walloo Raayyaa Qobboo keessattis haalli wal fakkaataatu mul'ata. Itti aanaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin immoo naannolee kanaatiif mootummaan namaafis ta'e beelladaatiif gargaarsa kennaa jira jedhanii eengadda kana. Oduun dhugaa jiru garuu beellanni du'aa jiru. Kun osoo kanaan jiruuti sagantaan nyaataa addunyaa Ogaadeniyaa keessaa uummata miiliyoona 1,500 beelaanii jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa kenneeraa jedhe eengadda. Kanaadaa, Noorweey, Siwiizerlaandii fi Ameerikaa irratti gargaarsa doolaarii Ameerikaa miiliyoona 17 argateetiin midhaan biteetu kan inni isaaniif kenne. Yeroo ammaa kana Ogaadeniyaa keessa qofaa uummanni miiliyoona 8,200 beelarra jiru jedhe jaarmiyaan kun. Oromiyaa keessatti godina Arsii dhihaa Baalee gammoojjisaa keessatti Harargee bahaa fi dhiyaa keessa akkasumas immoo Shawaa bahaa Karrayyuutti Oromoonni hedduun beela hamaa keessa jiru jedha oduun nu ga'u. Beellanni hedduun du'aa jiru godinoota kana keessatti. Daa'immanii fi manguddoonni Oromoo godinoota sana keessaas hedduun waan nyaatan dhabanii ol ka'uu fi dubbachuu dadhabaa jiraachuuti himama. Karrayyuutti Obbo Dayyaas midhaan bitanii uummataaf kennaa jiru. Mootummaan Oromiyaa beelli ammaa kun humna mootummaatiin ala miti gargaaraas jirraa jedha. Sabaa himaalee hawaasaa irratti kan mul'atan garuu daa'imnii fi haati beelahanii wayita isaa walirratti kufantu mul'ata. Hoogganaan raadiyoo Faanaa Biroodkaastingii afaan Oromoo afaan baadiyyaati Amaarinyaan immoo afaan magaalaati. Kanaaf televezyiiniin Faanaa afaan Oromootiin hin banamuu jedhan. Dhaloota Tigraay kan ta'an obbo Walduu Yimsal sagantaa televezyiinii banuuf qaban dhiyeenya kana yeroo ibsatan televezyiiniin Faanaa afaan Oromootiin banamuudhaaf hin jiru. Sababiin isaas afaanichi afaan baadiyyaatti dubbatamu waan ta'eef akka isaan jedhanitti. Faanaan hojjettoota isaa kan kutaa afaan Amaaraaf dhiyeenya kana miindaa dabaleera. Kan kutaa afaan Oromoo garuu hin arganne. Maaliif akka guddina kana dhaban wanti ifatti isaanitti himameeru hin jiru. Raadiyoon Faanaa FM 5 Oromiyaa keessaati banatee qaba. Garuu marti isaaniiyyuu irra caalaa Amaarinyaatiin hojjetu. Akkasumas aadaa Amaaraa babal'isaa jiraachuutu dhaga'amaa jira. FM Shaashamannee kan afaan Oromootiin hojjetu guutummaan guutuutti afaanota warra kibbaa fi Amaarinyaatiif kennamuudhaaf akka jiruu fi afaan Oromoo cufamuudhaaf mootummaan federaalaas ta'e qondaalonni Faanaa sagantaa baafataniiru jedha oduun nu ga'e. FM Faanaa hundi isaanii afaan Oromoo dadhabsiisaa jiraachuun isaanii sabaa himaalee Oromoo biyya alaatii darbaniin saaxilamuunsaa qondaalota mootummaa Itoophiyaas haa ta'u hooggantoota raadiyoo Faanaa aarseeraa jedha maddi keenya. Oromoonni biyya Jarman keessa jiraatan jimaata darbe Berliinitti hiriira bahanii pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaaf haaraan bahe akka hojiirra oolle jedhanii mormaa oolan.
Oromoonni hedduun isaanii kan irratti argaman hiriirri sun tokkummaa barattoota Oromoo biyya Jarmaniitiin ture kan inni qindaa'e. Hiriira sana irratti gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati. Pilaaniin sun akka hojiirra hin oolle Oromoo hidhuu ajjeesuu fi lafa baasaa irraa buqqisuun haa dhaabbatu jechaa oolani. Iyyata isaanii kanas qaamota dhimmichi ilaallatutti dhiyeeffanneera jedhe Maddi Simbirtuu. Kun osoo kanaan jiruuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya UK gaafa 9/14 baltanitti kora waggaa gaggeeffatan. Kora sana irratti haala yeroo Oromiyaa keessa jiruu fi qabsoo gama maraatiin adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru irratti mari'atanii ibsa ejjennoo qabxii 9 qabu dhumarratti baafatanii ka'anii jedha oduun nu ga'e. Daa'imman Afrikaa bahaa fi kibbaa miliyoona 11 ta'an sababa hongeetiin balaa jala jiru jedhe jaarmiyaan daa'immanii kan mootummoota gamtoomanii. Jaarmichi torbee darbee walgahii gamtaa biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa Maaltaa keessatti godhame irratti akka ibsanitti keessattuu immoo daa'imman biyya Sumaalee, Keeniyaa, Itiyoophiyaa, Zimbaabuwee fi Maalawii keessa akka malee hanqina nyaataa fi dhukkuba inni baatee deemuun rakkoo keessa jiru jedhe. Kanaaf falli inni duraa biyyoonni sooreyyiin gargaarsa maallaqaa fi kan nyaataa hatattamaan Afrikaaf kennuu qabu jedhe gaafate. Dubbii himaa UNICEF James Elder gaafuma sana dhimmi namoota biyya Sudaan kibbaa fi Eertiraa keessaa baqachiisullee lola qofaa osoo hin taane jijjiirama haala qilleensaatiin wal hidhata qabaa jedhani akka madda keenya Teelegiraafitti. Maqaa uummata Itoophiyaa keessaa beelaan haa gargaarru jedhuun qophiin biyya gamtaa Emireeta Arabaa keessatti deemaa jiru seera qabeessummaa hin qabu jedha imbaasiin Itoophiyaa kan Abudaabii jiru. Xalayaan chaappaa imbaasicha ofirraa qabu akka mul'isutti garee maqaa Hope of Abyssinia jedhamuun sochiirra kan jiru sun maallaqa maqaa beelaatiin walitti qabu kaayyoo jedhameetiif akka oolchu wabiin tokkollee hin jiru. Gareen sun mootummoota biyyoota lamaanii birattillee beekamaa miti jedhe imbaasichi. Namoota maqaa Eertiraatiin Awurooppaa keessatti koolugaltummaa siyaasaa gaafataa jiran harka 100 keessaa harki 40 Itoophiyaanotadha jedhame. Muummichi ministeera Awustiriyaa walgahii mataalee biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa Maaltaatti dhiyeenya taa'e irratti harki 40 maqaa Eertiraa namoonni himatan sobadha Itoophiyaanotadha jedhani. Walgahiin godhame suni kan inni xiyyeeffate akkatti madda baqinsaa kan ta'e hiyyummaa hir'isanii namoota ardicharraatii gara Awurooppaatti baqatan hambisuudha. Gamtaan Awurooppaa waan kanaaf gargaarsa maallaqaa yuuroo biiliyoona 2 fi miliyoona 800 isiniifan kennaa jedheera hoogganoota Afrikaatiin akka Rooyitersitti. Dhumarratti roobii kaleessaa yaalii uummata fayyaaleyyii haleeluudhaaf Paaris keessatti aggaamame fashalsiisee jedhe poolisiin Faransaay. Kutaa kibba magaalaa Paaris keessaa gamoo tokkorra darbii 3ffaa keessa shakkamtoonni qubatanii gadi bahuus harka kennachuus didani. Inumaayyuu dhukaasa banan malee. Lola sa'aatii 7 booda poolisiin namoota 8 to'ate qawwee fi dhukaa mana keessaa argate. Namoonni 2 ajjeefamaniiru warra shakkaman sana keessaati. Tokko dubartii nama ajjeestee ofis ajjeesuudhaaf dhukaaftee ofii ishee qofaa duute. Balaa jimaata torbee boruu galgala Paaris keessatti namoota 129 ajjeesee gara 300 ta'an immoo madeessee qindeesseera namni jedhame barbaadamaa jiru maqaansaa Abdul Muhammad Abbahudi achi buuteensaa amma oduun kun qondaa'etti ammas hin baramne. Duraan Siiriyaa keessa jiraa jedhamaa ture akkamitti akka deebi'ee hin baramne dhiigaan Morookoo lammummaansaa kan Beeljeemedha. Abbahud. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kanumadha. Sirba kanaan gara qophii simbootti. Alaba jalala fati wala kumma na fudati bali wayo jalalike sutuma anka jafri sanjiko hema bigi koromia hema kanuma mantolen hema unde bitakiya hema bare jalike dabba filandishi yudafiku famani yudafiku bare jalike dabba filandishi yudafiku famani yudafiku
vitamin B abunaye namni naannoo jirtan dhagahee sinnaaree kana jawarqee rachoo fi bangi makkoo biliiton lubbuu mootii keenya bangi. Yaanee bishaatiidhaan bareedaa itaan sadafii yaafal mataa gadaa kun koosi faana badaa. Sinnaaree kana jawarqee rachoo fi bangi makkoo biliiton lubbuu mootii keenya bangi. Yaanee bishaatiidhaan bareedaa itaan sadafii yaafal mataa gadaa kun koosi faana badaa. Alaba jalala fati wala kumma na fudati badi wayo jalalike sutuma ka yafri sanyiko bigil toromiya kanuma mantole unde bitakiya barida bike bafilan bishe dafin kofaman barida bike bafilan bishe dafin kofaman Amma yeroon kan qophii simbooti. Qophii simboo keenya har'aa keessatti akaakuu fuudhaaf heerumaa Oromoon qabu keessatti immoo gosa fuudhaaf heerumaa Boorana keessaa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffanna. Keessummaan keenyi obbo Areeroo Mo'eeti. Maarreen gaxumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Obbo Areeroo guddaa galatoomaa mee Boorana keessa gosa fuudhaaf heerumaa meeqatu jiru mee isarraa kaanu? Aadaan fuudhaa yookiin heerumaa kun Booran keessa gosi shan yookiin akaakuu shan qaba. Kun shanan keessa kadhaa jedhanii kun ka duraati. Kadhaa yookiin warri isaanii kadhachuu. Warra dhiiraatu kadhata dhaqee warra mucayyoo? Warra mucaa ka dhiirattuu dhaqee kadhata. Ka lammaffaan awadii jedhanii kun namaan kara namaatiin awadachuu namitti ergataniitiin ka warri hin kadhanne ka taluma awadachuu. Sadeessoon heeruma jedhanii kun ittanumaatti hayeetiin dhiirum jaalattu akka dottillee nimni dhaqqee heeru. Kaan ammoo butaa jedhanii butaan kun ka irreen fuudhan ka humnaan dhaqanii fudhatanii galan. Kaan ammoo ka maayii shanaffaan irbi jedhanii irbi kunin nami tokko dubra fuudhee qabee yoo dubarti sunin amma afaan seedatiin jala fagaatteedhaan yoo isiin dhibaa argattee fajjalaa ka lubbuudhaaf yookiin ka dhooftaate irbi bakki buusu. Obboleettii ishee moo eenyuun? Irbi kun ka bakki buusan obboleettii isii yoo isiin obboleettii qabaatte obboleettiin isii kan fuudhin jiraatte san bakki buusan. Mee tokko itti deebina mee obbo Areeroo. Mee kadhaa kanarraa haa kaanu. Isarraa nuu ibsa. Eenyu dhaqaa jechuun fira kamtu dhaqaa maal qabatanii dhaqanii sa'aatii yookaan yeroo kamitti dhaqanii mee isarraa? Karaa intala laallatan jedhanii warra mucaattu ittan laallata. Achi warri siitti himatee ittalteessan daraaraan dhufannaa jedhanii. Ayyee. Kunam warra ittalaatti himatanii ittalteessan daraaraan dhufannaa jedha. Lafa jala namatti dhaaman immoo usaniidhuma akka keessummaatti itti deemani. Dhufannaa jedhanii eegii ittan laallatanii ittanti tuni mucaa kiyyaasin taati jedhee warri ittamane amma daraaraan dhufan jedhanii warri ittalaan dhaamatan. Warraatti himataniitiin yoo warri hoottadhaan jedheetiin jedhaane amma yoo warri kadhachiisa amma daraaraan dhufatanii daraaraa karaa kana dhufuulleen namin dhowwanii yookiin kadhachiisanii kadhachiisuu dhabuu dhufuulleen namin dhowwani. Daraaraa kan bunumaa tamboo qabatanii yooyaattinanii dhaqaniitiin kun amma firreessi jedhan. Firreessi kun akka namni dhibiin duraatti dhufee hin kadhanne firrisu dursuu ta'a. Achiin booda yoo warri ittalaa kadhachiise kadhaan itti fufti. Amma irreessi kunii fi tamboo qabatanii deemuun kuni eenyutu qabatee deema? Abbaa mucaatii fi mucaa waliin qabatee dhaqa. Gurbuma isa fuudhuuf jedhutu intala kadhaa deema abbaa faana? Gaafa deeman immoo dursaniitu warra mucayyootti kan dhaammatan kan beeksisan jira ni dhufna keessummaatu dhufa jedhanii himatu moo usaniidhuma guyyuma fedhan dhaqanii kadhatu? Warra mucayyootti manii dhumnaa jedhanii guyyaa akkasii dhumnaa jedhanii beeksisan warrilleen akka keessummaan itti dhuftu akka irra quba qabaatu. Wayita isaan hayyama kennaniifi dhaqu malee yoo hayyama dhorkatan ni hafu? Hin hafanii ammoo daraaraa kana aynuma hayyaman daraaraa duraa kana.
Maal qabataniidha gogamma daraaruma ilillii kanadha moo tamboo qofaan isaan qabataniidha kan abbaaf ilmi? Bunaaf tamboo. Baay'ee. Egaa maal jedhan wayita dhaqan maal jedhani manatti? Gaa balbala gahan. Ammoo dhufaniitiin nagaa fuudhanii seenanii warra nagaa fuudhan warri dhiyeessee teessisee buni qalatanii buni nyaatanii dheebuu baasanii beela dheebuu baasaniin duubatti talteessan daraaraan dhufannee jedhanii itti himanii daraaraa kennan. Mucayyoon amma fuuldura isaanii jirti ni mul'atti isheenis moo ni dhokatti? Inni dhokatti. Baay'ee. Dubartii kadha dhageettee naan achitti hin dhiyaatu yookiin olla keessa yookiin godi wayii teetti malee fuulisee dur hin teetti. Haadhumaaf abbaa callaa ta'a jechuudha. Yoo warri talteen daraaraa dhufatanii jedhanii ollaalleen dhufee buni hoota bunyaadha talteen daraaraa dhufatee hoota bunyaadha jedhanii ollaas dhufeetiin buni nyaatee daraaraa ni qoodaniif. Achiin duuba yoo warri kadhachiisee kadha itti fufanii jechuudha. Ayyeegaa warri intalaa maal ilaalaniitu haa jedhu yookaan immoo hin ta'u jedhanii diddu maal ilaalu? Amma warri intalaa yoo daraaraan dhufanii nu talteen sanii kadhachiifne kadhatinaa nutti hin deebi'inaa jedhanii. Kuyyoo dhoowwachuu barbaadan. Warri ammoo gurbaa ni deebinaa jedhan. Achiin booda warrilleen deebii ammallee deebiilleen gaafata. Yoonni gaafateetiin jedhu warri yoo dhugumaan dhoowwachuu ka barbaadtaate talteen isaniin kenninu waan kanaaf san dhoowwannaa isaniin kenninu talteen hin kadhatina jedhaniitiin waan jira hubachiisanii itti himan. Dhuguma ishee walitti himan jechuudha. Dhuguma ishee walitti himan. Baay'ee. Yoo iyyuu dhuga sun warri isirraa beekee fudhataate warri itti dheeta. Kallooniin itti dheetu jira kadhataniitiin akkasumaatti ka'umaan kenninu wal baasanii jira itti dheetanii jechuudha. Kadheetanii dhuga sun warra fudhachiisanii wal kadhachiisanii illee ni jira. Akkam jechuudha? Jechuun kayooyyuu warri sun dhugumaan dheete dhuga sun warri talaalleen fudhatee dhiifamu walii godhaniitiin taltii kadhatamtu walii eeyyaman. Dura didanii booda immoo yoo jaarsummaan cimtellee tole jedhanii jedhuuf jechuudha. Amma tole yoo jedhani maal ilaalu gurbaa sana qabeenya ilaalu gosa isaa faa ilaalu booranuma keessatti balbala ilaalu qacceesaa umurii isaa faa ilaalu amala isaa faa ilaalu fudhatama inni hawaasa keessatti qabu faa maal ilaalaniitu kan isaan haa jedhan. Booran keessa agas qabeenyallee adoon taane warri italaallee kalaallatu armaan duraatti italtii tumbachamoo warri isaanii warri qorata warri isaanii jabeenya isii laafiin isii nama dhageetti erga qabdi amala akkamii qabatti ni qoratan ollaan qoratan. Warri gurbaa. Warri gurbaa. Yaa. Akkasuma warri italaalleen qorata. Gurbaadhaan soddaa. Ammoo karaa gosaayyoo deebiin booran keessatti fuudhii kunini booranii balbala lama gargar qaba sabboof goona qaba. Sabbo dubri sabboon fuudha. Goona keessaa fuudha. Goona keessaa fuudha. Goona keessaa immoo balbala fedhe ta'amoo hin lakkaa gara duubaatti achi hanga akaakileefaa. Akkasumatti goonallee sabbo keessa fuudha. Ammoo warri kunin warrum dhalootumaan dhufeetini balbala keessa warri isaanii fuudha dhufee nami guddaa balbala haadha faa laallatee fuudha. Nami waan akkasiillee laallata. Balbala eessumaa balbala abbaa kana wayita lakkaatanii yoo abbaan yoo karaa haadhaa kana yoo abbaan amma sabboo ta'e haati immoo goona yoo taate karaa haadha isaa haga meeqaatti lakkaa gurbaan gaafachuudhaaf. Adoo lakkaa'uun ta'inuu gosum sunum keessa fakkeenya yooyyuu amma gochi isaa awwattuu taateeti mucaan awwattuu taate ka karrayyuu keessa fuutaat karrayyuu keessa balbala karrayyuun kunu balbaledduu waan qabdu gochi haadhatun karrayyuu mankami ka jedhu suni mankami balbala kamii eessum hiyyaa jedhee akkasiin laallatee fuudha. Ergattolee walii jedhanii sirni isaa akkam ta'agaa amma haaya walii jedhan. Amma eegu walii jedhan kadhadhuu jedhaniin. Yoo kadhadhuu jedhan kadha kan deebi'ee kadhata. Kadhaan tun kan wayaa deessanii dhufanii jira wayaa kun ka haadhaa ka abbaa ka obboleessaa ka obboleettii ka fira fiixaa adaadaa dubri nami garii ka abuyyaalleen kadhachiisi fiixumi talaatu nam kadhachiisu jira yooyyuu dhikkoo namaaf jabaatani ammoo wanni kun fira fiixaa waan geettuuf hin qabdi achiin duuba yoonni kadha fixate bun dhageettii nu dhufachiisanii jedhanii gaafatan. Achiin duuba bun dhageettii dhufa. Guyyaa bun dhageettii dhufan kana mucaa fi
nam tokkotti bunaaf tamboo wayaa adii addaaratti munu guddaa fi tamboo guddoo addaaratti hidhatee bun dhageettii kanaan dhufa. Gurbaasa fuudhutu moo? Gurbaa fuudhu fi gurbaa dhibii waliin dhufa. Habun dhageettii waliin geessan. Amma guyyaa kanaa warri toraa yoo dhufanii saafa galgalam yoo aduun dhiyuu geetti ka'ee dhufan. Achii ka'ee dhufanii yoo loon galanii loon keessa ol seena warri mucaa kanaa inni fuudhuuf jedhu kun warri lachuu ammoo waraan qabatee surree maratee deemu. Surreen kun amma ruufufa maratan kana doottanii surreentu adi kana marataniitiin qabatanii dhufanii galgala yara ka'ee ollaa talaa dhufanii achiin duubatti gachuun loonii keessa ol galan. Yoo ol galaniitiin amma loon galan kan sooressa jechuun loon kun amma ka yoo deeman kabeetta ibsi dur deemu jira. Loon kan dursu jira. Kan dursu kanaas elmanii bun dhawatanii jedhanii sooressa karaa kan elmanii bun dhawatan. Guyyaan kun guyyaa dhageettiiti buni dhawatan kun bun sattee tokko fuudhanii barbaaddaaraa keessa jissanii achi aanan reefu okoleetti elman suni okolee sunti naqanii bun dhaatanii jedhanii bun sun okolee sunti naqanii achiin bun sun fudhatanii akkasii bun dhaawatanii jechuudha. Guyyaa bun dhageettii kanamma warri talaatiin abbaa irra eegalee aabbi tallaafeen marsadii jedha. Abbaan mucaallee marsadii dhageettii jedhaan. Akkasumas haadhalleen aayyi tallaafeen jedhaan marsadii. Isiilleen akkasum dhageettii jettiin. Akkasumas ammallee soddoowwan tallaafeen soddaani tokko ta'e lama sadi ta'e kaduraatii kadiirallee yookiin ta'e walitti qabaan soddoowwan tallaafeen nama sadi jedha. Isaanis illee manuma jiru amma taa'anii. Cuftinuu nami cufti mana ta'a. Ollaallee nan dhufa. Dhageettii kana. Isaanillee soddoowwan akkasuma sadii dhageettii jedhaan. Akkasiin bun dhageettii irra fuudhanii mucaanii ayyaani dadhu fuudhi gaafata. Nami garii bunu dhageettii kana ka fuudhan watti naqateetiin dhufullee ni jira. Ammoo guyyaa bun dhageettii kana guyyaa fuudha warri gaafatarra. Fuudhi naa holchaa'edha. Guyyaa bun dhageettii kan guyyaa fuudha murteeffatan. Warri dansaa ayyaani dadhu koottii jedhaan. Amma ayyaan kan wanni jedhanii fi ayyaani kunini ayyaana gaarii jira, ayyaana badaa jira, ayyaana warra ayyaana dubeeku jira warra kan dhaqanii jaarrolee argaa dhageettii yookaan ayyaana dubeeku kan dhaqaniitiin ayyaana fuudha kan dhaqaniitiin edateetiin amma fuudhaa fi ayyaana edata. Inni ilaallatu guyyaa sana. Ayyaani kun amma nami garii ayyaana arbaa jira, ayyaana waraabessaa fa'aa jira. Dhugaa. Ayyaana edatanaa jechuudha. Amma ayyaana edatee gaafa fuudhaa fi tolfateetiin warra talaadhaaf. Guyyaa amma ayyaana edatee fuudhaa dhufu. Tole. Warri illeen qophaa'ee guyyaan fuudhaa dhufu kana golli bulanii jedhan. Amma mee asirratti obbo Areeroo bulee moo galee gurbaan egaa amma hayyama kennanii fi ayyaana ilaallanna jedhaniini wal baallamani mii? Gaafas ni bula moo ni gala soddaan achi? Halkan kan ni bula. Ni bula eessa bula gaamma? Warrun soddaatan bula. Kophaa bula? Kophaa mucaa waliin dhufee jiraaniti. Lama ta'anii. Warrun waliin bula. Amma wanni gari talaatiin isaan walitti dhiyeessanuu man jiran. Guyyaa amma bulanii barii galanii. Achi amma guyyaa fuudhaa dhaamatanii ayyaana edatanii yoo inni guyyaa tolfatan dhaamatanii deebi'anii fuudhaa dhufan. Mariin keenya hin xumuramne. Warra mucayyoo irraatii amma gurbaan hayyama argateera yookaan immoo haayaa jedhaniiru intala isaanii itti heerumsiisuudhaaf. Gurbaan erga hayyama argatee bulee qeetti erga deebi'ee booda maal godhu laata? Akkamitti intala fuudhuuf deemu? Kutaa lammaffaa isaa keessatti torbee qabannee deebina. Amma sirba kana sin affeere. Kuma shadua ija kenarge yom paya bareedu borana ija kenarge yom paya bareedu borana wati kuma shadua ija kenarge yom paya bareedu borana ija kenarge yom paya bareedu borana.
afaan kan kee bareedan normaatti hin baru bareedduu booranaa si malee hin jalu afaan kan kee bareedan normaatti hin baru bareedduu booranaa si malee hin jalu bakkee kootumee lama gaala gaaloo atoo naannoftuu ansi yaade bakkee kootumee lama gaala gaaloo atoo naannoftuu ansi yaade ija keen argee yoom fayyaa bareedduu booranaa ija keen argee yoom fayyaa bareedduu booranaa waatikkoo bashaaduu ija keen argee yoom fayyaa bareedduu booranaa ija keen argee yoom fayyaa bareedduu booranaa. Seenaan dhaabbataa Oromoo akka agarsiisutti Oromoo fi Oromiyaan erga sirna gabroonfataa Abashaa jalatti kufan irraa kaasee gaafa isaan fincila dhaabaniiru galmaa'ee hin jiru. Bakkaa fi haala yeroo adda addaa keessatti kaayyoo wal fakkaataaf Oromoon hedduun qabsoo irratti darbaniiru. Bifa qindaa'aa ta'uu baatullee. Fincilli kun immoo bifa qindaa'aatiin kan inni guutuu Oromiyaatti ergan takkaa eegale. Adda bilisummaa Oromootiin waamichi bara 2005 erga godhamee kaaseetu waggaa kurnan kana jechuudha. Gaafas Oromoota wareegaman dabalatee hanga har'aatti guyyaa guyyaatti jechuun kan danda'amu sirna Abashaa irratti Oromoon bakkoota adda addaatti wareegamaa jiru. Kanaaf fincilli diddaa gabrummaa barana biyya keessaaf biyya alaatti bifa ho'aatiin kabajamaa jira. Waggaa kurnaffaasaa jechuudha. Qophiin addaa keenya har'aas kanarrattidha kan xiyyeeffatu. Maaliif barbaachisee ka jedhu irratti. Faayidaa kabajuu kana irratti keessummoota affeerree jirra nama afuridha. Dr. Asaffaa Jaalataa dabalatee. Maarreen xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Gara Kanaadaa isin geessen keessummaa tokko yaada isaanii isin dhageessisa. Muuziqaa gabaabduu kanaa boodettan deebi'a. Maarreen waliin turaa. Dhaggeeffattoota keenya obbo Lamuu Faanadha. Kanaadaarraa kan mariirra jirru waa'ee guyyaa fincila diddaa gabrummaa irratti marii gaggeessina. Obbo Lamuu, Oromiyaan erga gabrummaa jala kuftee kaasee gaaf tokkollee Oromoon fincila dhaabeen beeku dhugaadha. Garuu akka haaraatti jaarmiyaa tokko jalatti labsiin godhamee fi kan inni eegalee bara 2005 adda bilisummaa Oromoo waamicha taasisanii waamicha sanarratti guutummaa Oromiyaatti fincilli gaggeeffameera. Namoonni hedduu wareegamaniiru. Ergasii waggaa waggaatiin kabajama. Kabajamuun kun faayidaa qabaa? Akka gaariitti faayidaa qaba malee akka gaariitti faayidaan isaas warra wareegame yaadachuudha. Lammaffaa egereedhaaf warra sichi wareegamu hamilee guddaa ta'a. Warra qabsoo kanarra jiru maraa fi hamilee guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo hunda waggaa waggaanis ta'e yeroo hunda warri wareegama kun yaadatamuu qabu jechuudha. Kabajamuus qaba sirriitti. Maatii isaanii barsiisuu irratti gootowwan kana warra wareegaman kana seenaa kana barsiisuu irratti ga'een warra biyya alaa maalidha obbo Lammii? Warra biyya alaa keessumatti ijoollee biyya alaa kanatti dhalatan akka isaan qabsoo kana jala hiriiranii fi warra wareegame kana suuraa isaaniitiin seenaa isaaniitiin itti agarsiisuudha. Maaliif jara kana waa'ee biyya isaanii barsiisuudha ta'a jechuudha. Keessumatti warra alatti dhalatan seenaa isaanii sirriitti bareechanii itti himamuu qaba. Kun egaa biyya isaanii akka isaan jaallatan isaan godha jechuudha. Warra alatti dhalatan illee qabsoo isaaniis akka isaan deeggaran godha. Kanaaf inni hojjetamuudhuma qaba jechuudha biyya alaa kanarratti bal'inaan. Biyya keessatti immoo warra wareegame yaadannoo gochuun kabajuun barbaachisaadhaan jedha. Sichi warra wareegame yaadachuun isa sichi wareegamuufis hamilee guddaa ta'a jechuudha. Tole fayyaa ta'a guyyaa gaarii obbo Lamuu galatuma. Fayyaa ta'etis.
Dhaggeeffattoota keenya amma keessummaa qabna Ameerikaa irraati miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii Urjii Dhaabaati. Adde Urjii baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Fincila diddaa gabrummaa kana akkamitti ibsitatti? Duraan dursee shamashamaan isin jaanaaf yeroo keessattillee galatoomaan isin. Fincilli diddaa gabrummaa akka lamatti yaadadhaa. Tokko fuulduraatiif yaadachuun isaa marafannoo fi gaddaanii yaadadhaa. Yaadannoo kana barabaraan yaadachuun kan jiruufis hamilee horsiisa kan wanti jaalmotan irratti wareegaman haga bakka argatutti fincilli diddaa gabrummaadha. Diina gaddisiisee, fira gammachiisee, fufsa Oromootiin fakkaattoota akka Oromootillee dargaggoota fincila diddaa gabrummaa irratti bifa dargaggummaan wareegaman kan Oromoodhaa barattoota keenya Doktora Hegeree Oromiyaa laa eeggatu Oromummaa isaaniitiif biitii teenya dubattu biitii teenya ciromtu jechuudhaan qalamaan isirratti abdii qabeenyaa fi jaalala biyyaatii fi jaalala uummata isaanii diddaa gabrummaatiif diina dura dhaabbatanii fuula dura deemanii diinni isaan bareeduu isaanii ni mararfadha gaddaa fi mararfannaa yaadachaa caalatti ammoo kan nama gammachiisu fincilli diddaa gabrummaa kan bakka san jira ni hafenoo ni dhaabbate ni jabaate hamilee uummata keenyatti horee ni jabeesse haadha gootaa jabeesse abbaa gootaa jabeesse kanaaf sabni keenya keessaa fi alattuu akka fakkii addaatti fudhatee sirna gurguddaa horachiisii fi qeeroon fincila kana jabeessiin isii daranuu hamilee gurguddoo nutti horee jira firallee horree jirra kanammoo dirqama keenya jabeessuu keenya yaadachuu keenyaati wanni san hanga bakka ga'utti fincilli diddaa gabrummaatiif itti fufa bira horachuunis itti fufa qabsoo jabeessuunis itti fufa firii jaallan kanaatti immoo firii godhuun dirqama uummata Oromoo keessattuu qeerroo Oromoodha kan biyya keessa jirtu qofa osoo hin ta'in kan ala kana keessatti harkattu argisiisu jaallan wareegaman firii fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamtatu bakka isaanii godhanii akka wareegaman hubatanii jabeessaa jiranii jechuudha. Kanaaf ani injifannoo gurguddaadha jeetii yaada. Sabbiin tokko yoo lafa sii kaayan ani biyya namaa kana keessatti ayyaana guyyaa tokkoo kan kabajanii argee jechuudha. Ayyaana guyyaa nama tokkoo kan kabajanii argee. Qabsoon uummata Oromootiin durirraa kaasee seenaa dheeraa qabdi jechuudha. Qabsoo gargaarsa hin qabne qabsoo isirratti hirkannoodha. Qabsoo roorroo keessaa fi alaa osoo abduu isirratti abdii kutannoodhaan murannoodhaan jaallan bakka hedduutti wareegama gartee seenaa qabu kan addunyaafillee fakkii ta'u saba biraatiifillee fakkii ta'u garsiisanii waan jiraniif jecha seenaan akkanaa Hegeree fuulduraattillee yaadannoo taate fafuu dhabuun isii nama gammachiisaa jechuudha. Qabsoon tun bakka hin geenye Hegeree fuulduraattillee bifa addaatti Oromoo awwaalchuu jetteetu Oromoo bifa addaatti yaadatti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodhaan seenaa kana lafa kaayuun isaa waan guddaadha jeetii yaadaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya amma Dr. Nuuroo Daddafoodha qabna Ameerikaa irraati. Mee fincila diddaa gabrummaa gootota kanaan dura kufaniif kufaa jiran yaadachuun maaliif barbaachisa? Maaliif kabajama? Gaafa bareeda gaafatte ummanni Oromoo urga garboome gaafniin garbummaa kana hojjenee taa'een jiru. Ummanni Oromoo diddaa gabrummaa waggaa 150 ol itti jira. Kaabala dhiyoo kana akkuma jettu adda bilisummaa Oromoo labsee kabajaa ture. Ammallee kabajaa jira. Sababni ta'uu waa lama. Tokkoffaa ilmaan Oromoo qaqqaalii gootota ilmaan Oromoo gabrummaa didanii odoo falman tu'an yaadatuu fi kana yaadatuun maaliif barbaachisa jettee sabni gootota isaa yaadanne ufabuu gootota hedduu argatuu hin danda'u. Kanaaf yaadanna. Kabiraa ammoo ammallee ilmaan Oromoo gootonni hedduu ammallee wareegamuu danda'anii haga Oromiyaan bilisoomtu haga ummanni keenya abbaa biyyaa ta'utti falmiin kun akka itti fufuu fi ilmaan Oromoo guyyaa kana wayyaadachiisanii dhiiga ilmaan Oromoo kajigee dhiiga gootota Oromoo kajigee akka agartee bu'aa malee hafne wayyaadachiisanii hamilee walii kennanii gabrummaa kana agartee ofirraa kaasuuf diddaan gabrummaa akka itti fufu irra deebi'anii waadaa akka walii galanii diina kan ofirraa kaasaniif kabajamaa jechuudha. Gabaabumatti.
Kaayyoo isaa wareegaman kana galmaan ga'uuf dhaloota irraa maaltu eegama? Qabsaan dhufaa qabsoon itti fufaa'uun jedhamuuf kana dhaloonni tokko qabsaa'ee dhaloota kaanitti dabarsa. Dhaloonni kun ammoo dirqama isarra jiru fudhatee waan isarraa eegamu wareegama isarraa eegamu kanfalee seenaa dabarfatuu qaba. Dhaloonni amma ilmaan Oromoo, ilmaan Oromiyaa wayyaanee ofirraa kaasuun dirqama uumamaa qabanii gootummaa agartee dhaloota darbee gootummaa akaasilee abaabilee isaanii gootummaa abbootii isaanii kaasuudhaan isaan illee gootummaa mataa isaanii seenaa mataa isaanii dalaguu qabanii. Kanaaf dhaloonni ammaa kun sirna wayyaanee Oromiyaa irraa kaasuuf dirqama qabda kana jabaadhaa fayyadu dhaamsee akka galu. Fayyaa ta'a Dr. Nuuroo Daddafoo Ameerikaa irraati. Atillee galatoomi jechuudha. Tole dhaggeeffattoota keenya Dr. Asaffaa Jaalataati Ameerikaa irraati. Dr. Asaffaa warra qabsoo Oromoof jedhanii wareegaman kana keessattuu immoo fincila diddaa gabrummaa erga labsamee as Oromoonni bakka adda addaatti wareegamaniiru. Wareegama gootota Oromoo kana yaadachuun faayidaa qabaa? Baay'ee faayidaa qaba. Uummata tokko keessatti gootota iddoo guddaa qabu. Goototi dhiiga isaaniitu xalaa nu barreessu. Goototi xalaa isaan nu barreessan nu fudhannee ka'uu qabna. Gootota ofii isaaniif du'anii dhiigi isaanii dhangala'ee lafeen isaanii caccabee uummata isaanii akka bilisa ba'u gochuudhaafitu lubbuu isaanii baay'ee qaalii kan ta'e baasanii uummata isaaniif kennan. Nuti warra jirru immoo waan isaan du'aniif kana, waan isaan lubbuu isaanii kennaniif kana, waan isaan utuu jiraachuu hawwanii uummati koo bilisa ba'uu qabu, uummati koo duufaa ta'uu hin qabu, uummati koo saamamuu hin qabu, uummati koo ajjeefamuu hin qabu kan isaan jedhan kana seenaa isaan dhiiga isaaniin barreessanii jalqaban kana yeroo hundaa uummati Oromoo seenaa kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan kutannoodhaan waan isaan du'an kanaaf iddoodhaan ga'uudhaaf of yaadachiisuudhaaf of haaressuudhaaf wallaansoo kana haaressanii gara fuulduraatti adeemuudhaaf yeroo hundaa yaadachuun hin barbaachisa. Gootota keenya iddoo hundumaatti du'an gootota keenya lubbuu isaanii qaalii kaffalan yeroo yerootti yaadachuun barbaachisaadha. Kanaaf iddoo guddaa qaba seenaa Oromoo keessatti. Har'allee gaafa bilisa baanillee seenaa iddoo guddaa qaba. Seenaa Oromoo keessatti bara baraan yaadatamaa jechuudha. Profeesar Dr. Asaffaa Jaalataa galatooma fayyaa ta'a nagaatti Dr. Galata guddaa qabdaa galata kee bilisummaa ta'uun jedha. Dhaggeeffattoota keenya qophii addaa keenya har'aa kanumaan xumurreerra. Sirba kanaa booda immoo gara qophii malaatti dabara. Donke namite soma fananame siop sunda dabe garana rafame meta bamba ho jilbe kona fate debu bela chala chala namite meta bamba ho jilbe kona fate debu bela chala chala namite Ugasa la jalle si jalle na jatte Adabal tu dara la dara namite Namite, namite, adala namite, 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 jalala namite. Ugasa la jalle si jalle na jatte Adabal tu dara la dara namite Namite, namite, adala namite, 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 jalala namite. Ichiko si male or maladu dite malta barifte adapte na rufte Ichiko si male or maladu dite malta barifte adapte na rufte Otu dambadiko sifana bareda Enyumano pedo siduana rada Otu dambadiko sifana bareda Enyumano pedo siduana rada Baka chabari ati bitu bari batu Alkangu yata elalam tengu bantu Baka chabari ati bitu bari batu Alkangu yata elalam tengu bantu Gamma chujirenya sotu wane kotu Ati wa
naati gammachuu jireenyaa sootu wanee kooti ati waan hundaa koo dhaboo qonnaati iddoon kenna miitee sumaaf naaname si obsuun dadhabee garaan na raafame meeta bambahoo jilbi koo naafate deeguu beela caalaa tokko lama jennee sadaffaarra geenyerra qophii imalaa har'aarraa kaasanii keessummaa cimaa tokkotu nu waliin turu sabboonaa jechuun maa jechuudha biyya jechuun maa jechuudha oromoon habashaatiin garboomuun qorqalbii isaa irratti miidheeraa olaata ilaalchi addunyummaa yookaan globalizeeshiniin qabsoo bilisummaa hambisaa'oo warri habashaa gaaffiin oromoo irra darbeeraa yeroonsaa hoggaa jedhan maaliif akkas jedhu sabboonummaan oromoo har'a eessa gaheera hogganoonni siyaasaa oromoo maal gochuu qabu gaaffiin oromoo karaa nagaa deebi'uu danda'amuu hin danda'u kanaaf kan biroo hedduu irratti nama hayyuu ta'antu deebi'itti nuu kenna Dr. Asaffaa Jalataati. kutaa tokkoffaan isaa har'a dhiyaata. Profeesar Dr. Asaffaa Jalataa guddaa galatoomaa yeroo keessanii fi Baga nagaan bireestu. tole mee akka ka'umsaatti nuuf ta'uu fi sabboonummaa irraa haa kaanu isin egaa amma hayyuu sooshoolojii fi antiroopooloojistiidhi. Sabboonummaan maalinni jechuun uummanni tokko sabboonummaa qaba yookaan namni sabboonummaa qaba hoggaa jedhamu maalirraa madda sabboonummaan maayini Dooktor? Sabboonummaan dammaqina polotikaa fi dammaqina aadaa qabaatanii aangoo polotikaa akka namni ofii qabaatuuf irratti hojjechuu irratti kaka'u jechuudha. Kun immoo dhugaadha sabboonummaan hiikaa baay'ee qabaa. Gabaabumatti naa ibsine uummata sabboonummaa qabu uummata polotikaan dammaqee uummata aadaa isaanis dammaqee waa'ee jireenya isaatii waa'ee karaa polotikaa fedhii isaa ofiisaan murteeffachuudhaaf kan yeroo hundaa wallaansoo qabu kan carraaqu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sabboonummaan iddoo lamatti hiramaa. Tokko sabboonummaa warra kan nama cunqursanii lammaffaan immoo sabboonummaa warra cunqursaa jalaa bahu carraaquuti. Fakkeenyaaf Itoophiyaan neeshinaalizimii yookiis immoo sabboonummaan Itoophiyaa sabboonummaa nama ittiin cunqursan ittiin nama miidhanidha. Sabboonummaan kan akka Oromoo fa'aa immoo sabboonummaa ittiin bilisummaa argatanii sirna koloonii jalaa ittiin bahuudhaaf kan carraaqanidha. Egaa ani sabboonummaa Oromoo kana Oromummaa jedheen ilaala. Oromummaan kun immoo iddoo lamatti hamiraa. Tokko Oromummaa dhalootaan argatanii lammaffaa immoo Oromummaa dammaqa argatanii karaa polotikaa karaa aadaa akka uummati Oromoo bilisa bahee ofiisaan of jiraachisu akka mootummaa mataa isaatti qabaatee cunqursaa fi miidhaa jalaa kan ittiin bahan ittiin wallaansoo qabanidha jedheen ilaala. Wantoonni yookaan haalonni akka sabni sun sabboonaa isa taasisu maayini yoo maal ta'edha namni hundinuu martinuu ergan takkaa sabboonummaa horaa yoo hin horu ta'e maaltu hin horsiisu yoo horammoo ta'e maaliif horama ergan takkaa yoo maal ta'edha sabboonummaan kan hin lalisu yookaan immoo kan inni mul'atu saba tokko keessatti. Sabboonummaan uummata fedhe keessatti yookiis immoo uummata Oromoo keessatti balaallammiidha. Tokko namni garri kaan sabboonummaa qabaataa garri kaan hin qabaatu. Namni tokko kan inni sabboonaa ta'u yoo dammaqina polotikaa argatee dammaqina waa'ee uummata isaatii uummata karaa aadaa dammaqina argatee uummata isaa kun garbummaa jalaa akka bahu warra carraaqan jechuudha. Warra akkasii kun warra ofitti boonan warra uummati keenya namaan gadi miti jedhanii of ilaalan warra ofaa ofiitu hin ta'in ofittummaatu hin ta'in uummata ofiidhaaf gatii baay'ee baasanii uummata ofii bilisa bahu warra gochuu barbaadan nama hunduttuu akkas ta'uu hin danda'u. Namni tokko tokko ofuma isaa ilaalaa fedhii mataa isaatii ilaalaa fedhii biyya isaatiin ilaalu fedhii uummata isaatiin ilaalu waa'ee aadaa uummata isaatii waa'ee seenaa biyya isaatii waa'ee afaan isaatiif kan dhimma hin qabnetu jira. Fakkeenyaaf Oromoo keessa warra akkasii baay'eetu jira akkuma uummata biraa keessa jiranii. Warra akkasii kun waan dhimma isaanii gargaatu argannaan uummata isaanii illee gurguratanii uummata isaanii illee lolanii uummata isaanii illee miidhanii fedhii mataa isaanii guuttachuuf warri carraaqan jiru. Kun egaa maalirraa ka'a kan jedhamu beekumsa dhabuu dammaqina dhabuu yookiin immoo ofittummaa of jaallachuu yookiis immoo rakkoo tokkollee arganii uummata isaaniif rakkatanii uummata isaanii akka bilisa bahu gochuu dhabuurraa dhufa. Kanaaf sabboonummaan nama hundumaa biratti walqixxee hin ta'u uummata tokko keessatti. Yeroo tokko tokko immoo erga sabboonaa jedhamee jechuunis erga eenyummaa isaa barachuudhaaf socho'uu jalqabee erga uf baree booda hubannoo siyaasaa erga argatee booda yeroo muraasaa booda immoo waggaa jijjiiramee dantaa dursutu mul'ata amala namaa keessatti. Wanti kun immoo maalirraa madda laata? Tarii dantaan dhuunfaa sabboonummaa gaafa dursu jira kun maalirraa dhufa akka sooshoolojistoonni jedhanitti yeroo
dantaan dhuunfaa sabboonummaa caaluutu jira. Yeroo sana namni waa'ee uummata isaatii waa'ee biyya isaatii yaadu dhiiseetu ani maalan keessaa argadha kan jedhudha. Keessumaa yeroo wallaansoon jabaatee wallaansoon rakkina fa'aa argatu namni baay'een kiyamee yaadee gara booddeetti deebi'eetu nyaabatti rarra'ee waan barbaadu argachuu yeroo inni barbaadutu argama. Kun egaa uumama nama adda addaa irratti mul'atudha. Wanta akkasii kun mul'ata. Yeroo ofittummaan dhimma waloo caalee mul'atudha yeroo akkasii kan inni akkas ta'u. Uummanni garbummaa jala jiru tokko mirga hin qabne tokko sabboonummaansaa itti dabalaa deema moo gadi bu'aa deema laata? Maaliif halagaa jala jira waan ta'eef akka walii galaatti? Namni baay'een halagaan miidhamuu hin jaallatu. Keessumaa warri ofitti boonan, warri namummaan itti dhaga'amu, warri haqatti amanan yoomii taanaan uummata isaa akka garboomu, ofiisaaf isa garboomee jiraatu hin barbaadu. Yeroo akkasii keessatti dammaqin akka dabalaa deemuun uummati baay'een wallaansooti babba'aa sabboonummaa isaa ijaaraa rakkoon fedhallee dhufe diinaaf jilbeenfadhu jechuudhaan wallaansoo itti fufaa guddachaa deema. Kun egaa cunqursaa qofaa tun ta'in yeroo jaarmaan jiraatanii, yeroo sabboonoti baay'atanii, yeroo miidiyaan jiraatee, yeroo uummata barsiisaa deemtu jabaachaa deema. Yoo jaarmaan hin jiraanne, yoo barumsi hin jiraanne, yoo beekumsi jabanaa bal'achaa hin deemne namni doofee teellaatti deebuu danda'a. Kanaaf wallaansootti rarraa akka sabboonummaan guddachaa deemu kan godhu. Achi keessatti warri dammaqan, warri jaarmaa geggeessan jabaatan hojjechuu qabu sabboonummaa guddisuudhaaf. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Asaffaa Jaalataa faana mariirra kan jiru. Dr. Meeqara Oromootti haa deebinu. Sabboonummaan Oromoo kun eessa jira har'a? Maalirra gaheera akkasiin hubattanitti? Gariin amma sirbuma afaan Oromoo kana dhaga'uun iyyuu sabboonaa warri ufiin jedhan yookaan jedhaman jiru. Gariin immoo uffata aadaa faayaa Oromoo kana uffatanii deemuun sabboonaadha warri jedhan jiru. Gariin immoo mirgoota amma kanaan dura Oromoon argate kana falmachuu warri jedhanii sabboonaadha ufiin jedhu. Sabboonummaa Oromoo kun eessa gaheera? Harka caalaa isaa ilaalle jechuudha kan duriirraa amma. Fakkeenyaaf namooti baay'een sabboonummaa diina dura dhaabbachuu mormuu sabboonummaa jedhanii ilaalu garuu dhuguma qaama sabboonummaati. Oromoon akka gaariitti sabboonummaa ijaarratee of ijaaree warraaqsa kan inni jammaree bara 60 keessa aadaa isaa guddisuudhaaf wallaansoo gochuudhaaf qawwee kaafachuudhaan jaarmaa walgargaarsaa ijaarrachuudhaan jaarmaa akka Macaa Tuulamaa qawweedhaan loluudhaan Baalee keessatti warra Karfan Qolloo aadaa guddisuudhaan kan isaan jalqaban bifa adda addaatiin jalqabe. Yeroo sana uummata Oromoo keessaa warri sabboonummaa argatanii carraaquu waa tochoo jalqaban baay'ee miti. Akkuma beennu nyaafi koloniin mootummaan Itoophiyaa waan akkana kana arguu waan hin barbaanneef keessuma warra nagaan iyyuu carraaqee qawweedhaan dura dhaabbachuudhaan kaan ajjeesuudhaan kaan fannisuudhaan kaan biyyaaree baasuudhaan sabboonummaa Oromoo balleessuu barbaade. Egaa yeroon barbaadu kana uummati Oromoo warri dammaqanii cal jedhanii ilaalle keessumaa warri baay'isanii dammaqanii waa'ee wallaansoo gaariitti wallaansoo biyya lafaa hubatanii harka lafa jalatti deebuudhaan qormaata adda addaa gochuudhaan warraaqsa adda addaa biyya lafaa irratti deemu gochuudhaan jaarmaa akkamittiin yoo ijaaramanitu nyaama dura dhaabbattu kan jedhuudhaanitu bara 70 keessa jaarmaa ABO jedhamu adda bilisummaa Oromoo ijaaranii bifa haaraadhaan wallaansoo Oromoo jalqaban. Egaa bara 60 caalaa bara 70 keessattuu sabboononni baay'achuu jalqaban. Akka adda bilisummaa Oromoo ijaaramuudhaan namoota adda addaa iddoo adda addaa irratti ijaaruudhaan manni adda addaa keessatti hirmaatanii akka isaan seenaa biyya lafaa, seenaa uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo baranii ijoolleen Oromoo socho'uu akka jalqaban gochuudhaanitu bal'achuu jalqabe. Ituma bal'atu namoota adda addaa egaa wallaansoo qawweedhaan jalqabanii iddoo adda addaatti qawweedhaan jalqabamu. Wallaansoon Oromoo bifa haaraadhaan bifa jabanaatti fufee jechuudha. Achirraa kaasee adda bilisummaa Oromoo WBO ijaarrachuudhaan karaa poolitikaas of ijaaruudhaan wallaansoo itti fufee achirraa ka'uugaa wallaansoon Oromoo bal'achaa guddachaa deeme. Haa ta'uyyuu malee akka inni baay'isee hin guddanne akka inni baay'isee hin bal'anne sirni mootummaan Sumaalee, mootummaan Dargii, mootummaan Amaaraa dura dhaabbachuudhaan karaa lachuuyyuu waraansa irratti baranii gidduutti gashanii balleessuudhaaf bara baay'ee irratti hojjetanii. Haa ta'u malee kutannoo gootota Oromoo qabaataniidhaan adda bilisummaa Oromoo jiraatee bara baay'ee booddee rakkatee rakkina guddaa keessa darbee babal'atee bara 80 keessa darbee bara 90 keessa achumaan bal'achaa deema. Yoo bal'achaa deemuun achumaan Oromoo keessaa warri baay'een sirna Habashootaa jibbanii biyya ba'an rakkoo guddaa irra geenyaan biyya ba'an biyya alaatti dhufanii of ijaaranii sabboonummaa Oromoo biyya lafaa irratti guddisuu jalqabanii biyya lafaa irratti guddisan
jaarmaa hawaasaa ijaaruudhaan, jaarmaa beektotaa ijaaruudhaan, yeroo dhiyoo asitti immoo miidiyaa adda addaa ijaaruudhaan wal'aansoon Oromoo akka bal'atu, sabboonummaan Oromoo akka bal'atu biyya lafaa irratti kan bal'achaa adeemu godhame. Egaa bara 90dhaa kaasee adda bilisummaa Oromoo mallattoo uummata Oromoo ta'e. Mallattoo uummata Oromoodhaaf adda bilisummaa Oromoo gargar baasuu yaalanii yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo fixu biyyarraa duguganii balleessuu yaadamee hin danda'amne. Maaliif mallattoo uummata Oromoo ta'e uummati Oromoo jaarmaan kun ijoollee isaan akka ijaarame, jaarmaan kun nama irraa ergamtuu akka nyaaphaa akka hin taane baruudhaan uummata Oromoo keessaa namooti baay'een kutatanii jaarmaa kana gargaaranii akka jaarmaan kun jiraatee dagaagu godhame. Egaa hundeen sabboonummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan uummata Oromoo keessatti ijaarame booda sabboonummaan Oromummaan bara 90 bara 2000 keessa ammallee itti fufee guddatee bishaachaa jira. Guddachaa dagaagaa jira. Kana maaliin beekna yoo jenne fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo warri baratan mana barumsaa sadarkaa guddaa keessaa sadarkaa lamaffaa sadarkaa duraa keessaa hausaan warraaqanii waan Oromoo irratti ga'u daba Oromoo irratti hojjetamu isaan mul'isanii qawwee dura harka qullaa dhaabbatan argina. Itti aansee immoo akka yerootti woboon waraanni bilisummaa Oromoo iddoo adda addaarratti nyaabarratti yoo baay'ee illee akka gaariitti akka hawwamutti ta'uu baatee nyaabarrattitu akshinii yeroo fudhatamu argama. Kanaaf wal'aansoon Oromoo kan guddachaa bal'achaa bifa haaraarra ga'ee jira. Garuu humna jaarmaatti hin geeddaramin jira. Wal'aansoo guddaan sabboonummaa Oromoo isa guddatee dagaagee jiru kana jaarmaa humna jaarmaatti hin geeddaramin jira. Kana humna jaarmaatti geeddaruudhaaf hojii guddaa akka barbaachisu beekamaadha. Maaliif akka humna jaarmaatti akka barbaadametti hin godhamne naa jenne lafa uummata Oromoo qubatee jiru. Uummata Oromoo keessaa warri bitamanii nyaapaaf hojjetan baay'achuun Oromoo irratti nyaapi karaa baay'ee karaa Sumaalee, karaa keessaa, karaa Amaaraa, karaa Tigiree Oromoo irratti baay'achuun wal'aansoo Oromoo karaa hundumaa hudhanii qabanii akka sabboonummaan kun jaarmaatti hin diddiiramne bara baay'eedhaaf irratti hojjechaa turanii ammallee hojjechaa jiru. Kana cabsuudhaaf egaa Oromoon karaa baay'een irratti hojjechuu akka barbaachisaa ta'e beekamaadha. Anaanoon wana gaafatte sabboonummaa Oromoo jaarmaatti geeddaruudhaaf polotikaa Oromoo akka bishina qabaatu gochuu irratti baay'ee hojjechuu barbaachisaa. Hogganooti Oromoo akka durii caalaa baay'ee of geeddaranii waliin mari'atanii hojjechuu bifa haaraadhaan waa'ee rakkina Oromoo kana ilaaluu ilaalcha Oromoo yookiis immoo ideological clarity qabaachuun akka barbaachisaa ta'ee Itoophiyaanummaa yookiis immoo Itoophiyaanizimii kan jedhamu kana mo'u. Maaliif Itoophiyaanizimii fi Oromummaan wal duukaan deemu Itoophiyaanizimiin Oromummaa balleessuu waanta barbaaduuf Oromummaan dagaagee lafa wal'aansoon Oromoo iddoo barbaachisa ga'uudhaaf Itoophiyaanummaan mo'amuu qaba. Tumsa keessaa fi alaatti akka gaariitti bifa haaraan ijaaruun barbaachisaa akka ta'e adda bilisummaa Oromoo bifa haaraadhaan woboo bifa haaraadhaan ijaaruu barbaachisaa akka ta'e irratti hubatanii irratti hojjechuu jaarmaa hawaasaa bal'inaan irratti hojjetanii guddisuu keessumaa immoo woboo irree uummata Oromoo kana karaa hundumaan irratti tuuluudhaan akka inni jabaatee irree Oromoo cimsee hojjetu irratti uummati Oromoo hundumtuu tokkoon Oromoo sabboononni waan barbaachisu hundumaa godhanii akka isaan sabboonummaa guddisanii caalaatti immoo Oromoon gumii Oromiyaa yookiis immoo Oromoo National Assembly amma biyya argannutti eeguun nurra hin jiru. Oromoo National Assembly lafa uummata Oromoo jiru hundumaatti keessumaa lafa nagaa fi dimokiraatiin jirutti gumii Oromiyaa ijaaruun barbaachisaa akka ta'e hubannee uummata Oromoo duukaa luucee kan wal'aansosaa qabu gochuuf irratti hojjechuu barbaachisaa. Kanaaf sabboonummaan jaarmaatti ce'uu qabaa. Jaarmaan irreedhaanittu diina cabsuun danda'ama jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Asaffaa Jaalataa faana ka jirru mee amma Dr. akka waliigalaatti yoo yaada keessan cuunfine sabboonummaan Oromoo yeroorraa yerootti akka dabalaa jiru garuu immoo humna ta'ee akka mul'anne kunis immoo akka jaarmiyaattiin ijaaramee as ba'uun qachuusaati jettanii. Mee jaarmiyaa waggaa jennu maal jechuudha akka namaa galutti tarii dhaaba siyaasaati. Dhaaba siyaasaa yoo ta'e keessaas alaas hedduutu jira. Hammam hojiirra jiruun gaaffii biraati malee. Moo jaarmiyaatiin mul'achuu jechuun biyya keessatti uf ijaaranii gama hawaasummaatiin haa ta'u uf ijaaranii waa gochuu danda'uudha. Akkasidha waan isaa amma maa jechuudha jaarmiyaatiin uf ijaaruun mul'anne dhugaatan Dr. Jaarmaa jechuun dhugaadha maqaadhaa fi jaarmaa baay'eetu jira. Kan hojii xinnoo ishee hojjechaa jiru kan waa mul'isu akka beeknutti adda bilisummaa Oromooti.
hundumaa caalaa warri kaanuma jiru. Haa jiraachuun isaanii hin badu garuu jaarmaa jechuun waa hojjetee ciniinee nyaaba ciniinee kan madeessuu danda'u jechuudha. Jaarmaan adda bilisummaa Oromoo kanatti ce'uu qaba. Ciniinee diina akka inni nama miidhuun maal akka ta'e baree ofii isaafis rukutamee akka inni namarraa deebi'u kan godhu. Kan uummata Oromoo akka nyaabi hin miine akka nyaabi hin ajjeefne irraa dhowwu. Yeroo uummata Oromoo miidhamu keessa dhaabbatee kan uummata Oromoo akka inni lolatu kan godhu. Karaa qawweessa ta'uu, karaa poolotikaasa ta'uu, karaa dinagdeessa ta'uu uummata lolee kan lolchiisuu danda'u jechuudha. Achirra hin ga'amin jira. Adda bilisummaa Oromoo warra kaan caalaa ta'ee mul'atu malee achirra ga'uutu irra jira waan lafa barbaadu ga'uudhaaf. Kana gochuudhaaf immoo warra iddoo adda addaatti faca'anii jiran warra ani jaarmaa dhadheefuma afaaniin haasa'u kanallee hunduma isaaniillee olitti qabee gara fuulduraatti socho'uu qaba. Kan hunda isaanii caalu adda bilisummaa Oromoo hundumaa olitti qabee kan nyaabatti galirraa kan hafe hunda ishee ol duukaa dachaasee akka isaan uummata isaaniif lolan akka isaan godhan gochuudha. Kana jechuun hundi isaanii dhufachuu miti. Warri gandaan qabaman, warri dhukkuba amantiidhaan qabaman, warri aangoodhaaf machaa'an dhufanii korkochuu dhiisuu hin danda'u. Garuu amma danda'ametti jaarmotiin Oromoo hundumtuu walitti qabamanii akka isaan ol duukaa wallaansoo irratti bobba'an gochisiisuu danda'u. Uummata Oromoo lolee akka inni lolatu, akka inni bilisummaa isaaf lolatu hojjechiisuu danda'udha jaarmaa jechuun. Jaarmaan maqaa qofaan jiraachuun hin ta'u. Hojjetee hojjechiisee argamuu qabaa. Yeroodhaa gara yerootti guddachuu qabaa. Nyaabillee akka inni jiru hojiidhaan arguu qaba. Kanaaf dhuguma jaarmaan jira. Jaarmaan garuu cimuu qaba, jabaachuu qaba. Ammaatti yoo ta'e diina ofirraa dhowwuu hin dandeenyu jechuudha. Tole. Tarii qorqalbii Oromoo irratti Abashaadhaan garboomuun kun Oromoo miidheeraa laata akka inni luucca'ee dhimma isaa afaan tokkoon akka wal jala yaane gochuu irratti dafee waa hubachuu irratti mootummaan akka barbaadetti isaan naanneessa uummata biyya keessaa gadi ba'aa dubbadhaa mootummaa deeggaraa jedhee. Sirni kolonii kan Faranjiis haa ta'u kan Abashaas haa ta'u qorqalbii namaa saayikooloojii namaa hin miidha. Dhaggeeffattoota keenya kutaan lammaffaa torbee dhiyaata bakka amma dhaabne irraa itti fufna jechuudha. Waan waliin turtaniif galatooma amma sirban isin affeera. Walhammaddaanamu ilmaan armeetiya humpaan jabaachuurra laafaa qindii wayaa ganna meeqa guutuu walaanee nuugayyaa walii bakka jirru awwala jabeeffannoo gamtaana waarinu. Dalana matati, nyone tomatos, amolen chahiti. Ubatala miton, umaka waliti, igumma dagane, walene kanuti, meha walipiano, waliyadume, meha walipiano, waliyadume. Walhammaddaanamu ilmaan armeetiya humpaan jabaachuurra laafaa qindii wayaa ganna meeqa guutuu walaanee nuugayyaa walii bakka jirru awwala jabeeffannoo gamtaana waarinu. Humbua malikaba kutabi amantin walfoonu huba dameno bayatu sundeno ramuma akawana laga duba wal hamanna mantoko ajra meirama wal sanna mantoko ajra kitama wal sanna. Walhammaddaanamu
ilmaan armeetiyaa kumfaan jabaa jorraa laafaa qindii wayyaa ganna meeqa guutuu walaanee nuufayyaa wilii bakka jiru wal jabeeffannoo gamtaanaa waarinnoo. Akka walii galaatti kan har'aaf jennee xumuruu keenyadha. Waan nu caqasaa turtaniif galanni keessan hin badiin jecha sirba ittaanu kanaan torbee deebinee hanga wal agarrutti haalaaf bakka gaarii keessa akka turtan kan siniin hawwu Andassuu Dolaati. Horaa bulaa. Kakuji bore guba, Selema, Shagada Imadurba, Selema, Anansibo Kabate, Selema, Bukwada Tim Barede, Selema, 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 Selema. Selema, Kakuji Boreguba, Selema, Shagada Imadurba, Selema, Namatesa Korfishi, Selema, Kernawata Umamnishi, Selema, 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 Selema. Yandi Adam Isabaye Namawata. Omishni warki achi mada, gujim badatu sirna gada. Omishni warki achi mada, gujim badatu sirna gada. Whoa, oh, oh. Oyoyo Selema, Selema, Oyoyo Selema, Selema, Kakuji Boreguba, Selema. Shagada Imadurba, Selema, Anansibo Kabate, Selema, Bukwada Tim Barede, Selema, 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 Selema.